Hidhama Abaa Shaneen uummata Oromoo kanarraa geessiftu guyyaarraa gara guyyaatti uummata kana buqqisuudhaan ajjeesuudhaan nyaaphoomsuudhaan kan isheen uummata kana buqqistu kan isheen uummata kana miidhaa turte gochaa isheen hojjettu keessaatii yeroo tokko aanaa daduu yookaan aanaa abaaboo guduruu kanatti uummata nagaa uummata magaalarraa waamte fakkeenyaaf dheewansii kaase gochaa Abaa Shaneen hojjette uummata nagaa kan uummata gimbanyaadha ijoolleen kuni magaalaa daduu keessa jiraatu. Maallaqa baankii daduu fi baankii kombolchaa keessaa fuudhamee baraa baatu keessatti awwaalame simmintoo fi ashawaa guursisuudhaan uummata baraa sana keessatti hojjechiisanii ka'anii lafa jalatti qofforsiisanii ashawaa kana garafsiisanii ka'anii booda ijoolleen kun hicciitii lafa maallaqii kun dhokfame erga baranii galuun qabanidhanii uummata nagaa ijoollee mana isaanii waamanii hojjechiisanii ka'anii hicciitii dhaabaa bartanii galuun qabdanidhanii ijoollee kana ajjeesan jechuudha. Bosonatti makanne yeroo bosonan makannu san immoo anuma waanuma amma dhaqqannu nutti fakkaate waanuma amma dhaqqannu nutti fakkaate itti deenne garuu hin taane itti miidhanne itti rakkanne odoo xiinxalleen laaliin gaarii seeneetuma adoo faana deemaa jirru waanuma qabsoonnuuf iyyuu wallaalle gara dhumaatti waanuma irratti dhiigi keenya jiru waanuma irratti uummata Oromoo kun itti fixamu in wallaalle jechuudha. Saba Oromoo bilisa baasuudha yoo hin jedhe sabni Oromoo akkamitti du'a saba isaa beekamitti namni lafa isaa ajjeesa biyya biraa immoo durannee lolle hin qabnu Oromiyaa kee naannoo eenyuun ajjeefna humni addaa Oromoo uummanni Oromoo inni mootummaatti olee salaatti ati kaabinee ati nyaaphaadhanii ajjeesan eenyu Oromoo eenyu faala mijeessuudha ree. Ijoollee jalaa butanii maallaqa gaafachuutiin maaliitiin keessa turre argaa turre jechuudha. Dubartii nama 7-8 ta'anii gudeeduutu jira jechuudha. Uummatuma Oromoo kana ajjeesuu uummatuma Oromoo kana dararuu malee wanti nuti finne jijjiirame haga sanii fiintiin tokko inni uummata Oromootii buunye hin jiru. Itoophiyaa jechuun impaayera kana diinni afaan qawweetiin walabaa ijaarraa Oromiyaa walabaa ijaarraa jedhamu malee waan biyyittiin tun keessa jirtu tokkoyyuu qubaa hin qabnu duudhaadha jechuudha. Nama dandeettii qabu yookaan beekaa xiqqoo waa godhee dhiibbaa uumuu danda'u jiraachisuuf feetu namni warri kun jechuudha. Abaa Shaneen akkas jedhanii nama siif hojjetee bu'aa buusu gaafa sirraa deeme dhiibbaa sirratti uumaa jira. Ilaalcha akkanaa qabu jechuun achi jirtaa achi waan hojjettuuf har'a dhiibbaa bu'aa buusteef gaafa achi as deebitee gara qaama faallaa isaanii gortu dhiibbaa irratti uumtaa jechuudha. Diiguu dandeessaa jechuudha. Sanaafi waan akkanaan jaalatan. Namatti himnee baane malee akkas mittiqtu. Meeshaa fuutee miseensarraa akkas baatee dannaa sitti dhugaan duuta. Ijoollee baay'eedhaan kan eeggasii namni lama bo'ii itoo ba'aa jiranii lafatti kutanii tokko biraa ajjeesanii tokko naaffisanii qaban. Egaa isas badduu baasanii nuun jedhan odeessu. Mucaan tokko san maddana jiraa tuutuma sadafaana waliin jira. Nama lamaan utuu ba'anii lafatti kutanii tokko biraa ajjeesanii nafseedhaan galee. Rakkoo akkas akkasii jira malee galeeraaf inni dhugaa beekuuf galeera. Mootummaa Oromoo akka ta'e sabni Oromoo akka bilisoome rakkoon tokko iyyuu dachee Oromiyaa keessa eenyu dhaaba abaa'oo jedhee dachee Oromiyaa keessa socho'u bichaan akka rakkoo geggeessaa jiru uummanni Oromoo illee beeka innumti hidhatee isaa wajjin socho'u iyyuu bareera.